Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoo ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii haadha keenya Dubroo Maariyaamiidhaan egaan hundumti keenya akkuma yaadannu boqonnaa sadeffaadhaa barachaa kan jirru. Boqonnaa kanaan guyyaa darbee kutaa xumuraa kan baranne kutaa afuraffaadhaa barannee kan dhaabbanne. Kutaa sanaan haati keenya Dubroo Maariyaam gara dachee Israa'elitti deebi'uu ishee ture kan baranne. Mootichi ilma ishees ari'achaa ture. Heroodis kan jedhamu jechuudha. Yeroo inni du'u ergamaa waaqayyoo qulqullichi Gabri'eelii mul'achuudhaan jaarsicha Yoosefiif yeroo inni itti himu Yoosef haadha isaas mucichas fuudhee gara dachee Israa'elitti deebi'an jechuudha. Yeroo achi deebi'anis immoo gara dachee Yihuudaa deemuu sodaatanii jechuudha. Akkasumas abjuudhaan ergamaa waaqayyoo ammas isaasifsee gara Galiilaa magaala Naazireet jedhamtu seenanii jiraachuu jalqabanii. Kanaanis immoo dursee karaa raajotaa kan dubbatame raajiin ni raawwate. Maal kan jedhame mucaan koo isa Israa'el jedhama, isa Naazireet jedhama, mucaan koo Naaziraawwi jedhama jedhamee kan barreeffame. Kanaan xumura argate jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya achitti guddate jechuudha. Walumaa galatti egaa deebi'uun isaanii kana fakkaataa jennee turre kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas immoo bakkuma kanarraatu eegaluudhaan Dubroo Maariyaam baqannaa booda kan jedhuun jireenyi ishee baqannaa booda akkam ture kan jedhu kutaa shanaffaa kanaan kan barannudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaanuuf haa ta'u. Egaan Dubroo Maariyaam akkuma jalqabaa kaasne jechuudha. Baqannaa isheerraatu yeroo deebitu jiraachaa kan turteessadha. Naazireetidha, kutaa Galiilaa jechuudha. Achi jiraachuu eegalte. Asittis egaa dursee Yoosef haadha manaa isaarraatu ijoollee argate ijoollee qabu waanta tureedhaaf Dubroo Maariyaamii ijoolleewwan sanaaf haadha ta'uudhaan ijoolleewwan sana akkasumas gooftaa keenyaan guddisuu eegalte jechuudha. Booda irratti gooftaan keenya addunyaa hundumaadhaaf dursitee haadha kan jedhamte Hewaan haadha ta'uu waanta dadhabdeedhaaf gooftaan keenya booda addunyaa guutummaadhaaf haadha taashee kan isheef kennu haadha addunyaa hundumaa kan taatu hojii haadhummaa kana yeroo kana mana Yoosefitti eegalte jechuudha. Kanaaf Iyyasuus Kiristoosiin kan guddiste yeroo inni guddatu isuma wajjirraan kan turtedha Dubroo Maariyaamii. Keessumattuu yeroo sanatti gooftaan keenya raajiiwwan adda addaa raawwachaa waanta tureedhaaf mucaan kee jedhanii namoonni baay'ee ishee machaa turan. Kanaafuu baay'ee yaadda'aa gidiraadhaan jiraachaa kan turtedha. Mucaa koo arrajjeesuu mucaan koo akkam taachuudhaan gidiraadhaan kan turtedha. Amma inni fannoodhaaf ga'utti jechuudha. Yeroo hundumaa gidiraadhaan waa'ee isaadhaaf yaaddaa kan turtedha. Ijoollummaa isaa irratti mucaa ishee waan tureedhaaf innis akka ijoolleetti haadha isaadhaaf ergamaa ture. Bishaan isheef waraabaa tureedha.
qoraan isheedhaaf funaanaaf fidaafii tureera. Hojiiwwan ijoollee hojjettu hundumaa cubburraa kan hafe haadha isaadhaaf akkasumas abbaa isaa kan jedhame Yoosefiinis gargaaraa kan guddatedha jechuudha. Ergamoonni isaa osoo inni tajaajilamuu malee osoo inni haala kanaadhaan tajaajiluu arganii waan tan beekneedhaaf hojii uumaa keenyaa kana baay'ee dinqisiifachaa turaniiru. Yeroo inni haala kanaan dubroo Maariyaamiidhaaf yeroo inni ergamu, Yoosefiif yeroo inni ergamu kan hundumaa ilaaluudhaan hojii isaa gad of qabummaa isaa dinqisiifachaa turan. Umurii isaa barumsaaf yeroo ga'us mucaa ishee gara mana barumsaatti geessiteetti kanneen barsiisaniidhaaf laattee barachaa tureera. Walumaa galatti ganama bishaan kan isaaf laattu, ciree kan isa nyaachistu, misaa laaqana kan isaaf laattu ishuma turte jechuudha. Halkan wanti barbaachisu hundumaa kan isaaf taasisaa turteedha. Dubroo Maariyaamiidha jechuudha. Kanaaf ilma ishee haala kanaatiin guddistee kana boodas immoo erga inni guddatee barumsaa barsiisummaa erga inni jalqabee boodas yeroo tokkoof iyyuu adda irraa hin baane kana kitaaboleen qulqullaa'oon dhugaatti sirriitti ba'u. Ishee wajjirraan mana cidhaatti argamu, tajaajila isaa yeroo barsiisaa ture ishee wajjirraan deemuusaa kitaaboleen bakka baay'eetti dhugaa ba'u. Akka fakkeenyaatti Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 dubbisuu ni dandeenya. Kanaaf dubroo Maariyaamii irraan baane jechuudha. Ilmi ishee yeroo inni barsiisaa ture Yihuudoonni kan isaan barbaadan daandii isaan barbaadan wanta hin barsiisneef akka fedha isaaniitti wanta hin deddeebineedhaaf baay'ee isa jibbaa turan. Isa ajjeesuudhaaf yeroowwan meeqa yaalii taasisaa turanii irratti mari'achaa turaniiru. Kan hundumaa ni beekti dubroon Maariyaamii. Yeroo kana ilma koo har'a akkam godhu jechuudhaan yeroo hundumaa yaadda'uudhaan waa'ee isaadhaaf yeroo hundumaa kan yaaddoftu turte jechuudha. Haala kanaatiin ilma ishee amma inni barsiisummaadhaaf ga'utti amma inni yeroo inni barsiisus haala kanaatiin isa wajjirraan kan turtedha jechuudha dubroon Maariyaamii. Egaan kana booda gooftaan keenya dubbii fayyinaa keenyaadha kan inni raawwachaa jiru waan ta'eedhaaf dubbii fayyinaa keenya immoo kan raawwatu fannootiinidha. Kana booda guyyaan fannoo isaa ni ga'a jechuudha. Yeroo kana hoo dubroo Maariyaamii akkam turte kan jedhu guyyaa gaafa jimaataa dubroo Maariyaam jechuudhaan kanas itti aansinee ilaalla. Egaan gooftaan keenya gidiraawwan kana hundumaa simachuudhaan fannootti fannifamu dubroo Maariyaamii fannootti fannifamee jiru fannoo jala dhaabbattee ilma ishee ilaalaa kan turtedha. Kun akkam amma inni namatti cimu isa dhugaadha ilaaluun baay'ee salphaadha. Ilma ishee fannoo irratti jechuudha. Yeroo inni gidiraa kana hundumaa argu, yeroo inni dhiigni isaa dhangala'u, yeroo isaan dhufanii achitti waraanan kan hundumaa dhaabbattee ilma ishee ilaalaa kan turtedha. Tokkichadha isheedhaaf mucaa biraan qabdu durbummaadhaan deessee isaaf jechadha gidiraadhaan Gibxii bakka hin beeknetti baqachuudhaan waggoota kana jiraattee erga kanaas immoo itti aansitee waggoota 20 mooyiif kan ta'aniidhaaf gidiraadhaan waa'ee isaadhaaf yeroo hundumaa kan rakkattu turte. Kana hundumaa haala kanaatiin guddiste guyyaa har'aa galu fannoo itti isheen agartu isa dhugaadha. Gadda guddaa gadda haadhummaatu itti dhaga'ame takka dhagaatti of buusti takka lafatti kufuudhaan waa'ee mucaa isheedhaaf boo'aa turte jechuudha. Mucaan kee qabameera Yihuudotaan jedhan yeroo isaan itti himan dhageessee gara qaraaniitti deemti. Kana booda fannoo bira rogeessu ilmi ishee fannoo irratti fannifameetu agarti. Kana booda fannisaa irraa baafameera, dhagni isaa dhiiga qullaa ta'e gooftaan keenya kan gidiraan arge gidiraawwan sa'aatii 18 baay'ee gidiraawwan rakkisoo turan. Halkan jimaa gaafa kamisaa sa'aatii 3tti qabame yeroo sana gara mana hangafa lubootaa yeroo sana kan ture gara mana Qiyyaafaatti geeffamu isaatiin dura gara mana Haanaatti geeffameera. Mana Haanaatti kaasanii mana Qiyyaafaatti. Halkan sana hundumaa bakka Qiyyaafaatti immoo erga akka duuf ergatti murteessaniiti booda gidiraawwan meeqa dhageessaa bulaniiru. Halkanis ganamaanis immoo sobanii wanta biraa fokkeessuudhaaf gara Philaaxoos geessuudhaan achittis reebichaan reebame. Heroosii deebi'es gara Philaaxoosii deebi'ee gara Heroositti reebuudhaanis deebi'es gidiraawwan kana hundumaa deebi'es fannoo isaa baachuudhaan Liixoos xiraataatti ka'eetu hanga qaraaniitti deemaa waan tureedhaaf sa'aatiiwwan 18 kan keessatti gooftaan keenya baay'ee jijjiirameera. Dursee kitaabni qulqulluun waa'ee bareedina isaadhaaf dubbateera. Gooftaan keenya baay'ee bareedaa ture. Namoonni baay'een
bareedina gooftaa keenya ilaaluun qofadha kan isaan duukaa deddeebi'aa turan. Kana kitaabni faarsaa dursee isaaf dubbateera maal jedha? Bareedinni kee dhala namaa hundumaa ni caalaa jechuudhaan faarsaa 44 lakkoofsa 2ffaatti kan barreeffame gooftaa keenyaafidha. Gooftaan keenya haala kanaatiin bareedaa kan ta'e guyyaa kanatti garuu dursee akkuma isaaf dubbatame bareedinni isaa simboo isaa hundumtuu kan irraa bade. Raajichi Isaayyaas dursee maal jedhee ture? Waggoota 700 dursuudhaan gooftaa keenya fannootti arguudhaan jechuudha. Simboodhaaf miidhagina waan hin qabneef nuyi isa laaluu hin dandeenye jechuudhaan raajii Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 2ffaatti dubbateera. Kun isaaf kan dubbatamedha. Kanaaf bareedaa kan ta'e Dubroon Maariyaam ilma ishee kan beektu har'a garuu haala kanaatiin jijjiirame fannootti yeroo agartu amanuu hin dandeenye jechuudha. Gidiraa haadhummaa gidiraa guddaatu ishee irra gahe. Egaan akkuma beeknu Dubroon Maariyaam mucaa ishee kana kan deesse ciniinsu maleedha. Ciniinsuun hewaanii fi ijoolleewwan hewaan hundumaa jiru ishee irra hin geenye garuu Dubroon Maariyaamidhaaf ciniinsuu hin hafne. Ciniinsuu sanarra kan caalu guyyaa kanatti ishee qabe jechuudha. Gidiraa guddaa sa'aatiiwwan kan hundumaa sa'aatiin jalaa fagaachuudhaan isheef dhumuu didee fannoo jala dhaabbatteetu ciniinsifattaa turte jechuudha. Sa'aatiiwwan gooftaan keenya fannoo ture kana sa'aatiiwwan 3 kana fannoo jala dhaabbatteetu ilma ishee ilaalaa turte. Gooftaans dhiphinaaf gadda haadha isaa erga argee booda lubbuun isaa osoo hin bahin egaan harmeen ciniinsifattee mucaan argatii naftu waan ta'eedhaaf gooftaan keessa immoo ciniinsuu ishee gidiraa ishee kan argeetu maal jedhe kunoo mucaa kee jechuudhaan Yohaannisiin Dubroo Maariyaamiidhaaf kenne jechuudha. Yohaannisiinis immoo kunoo haadha kee jedheetu fannoo jalatti haadha taasisee karaa Yohaannis addunyaa guutummaadhaaf haadha isaa haadha addunyaa taasisuudhaan kenne jechuudha. Inni fayyina addunyaa akkuma ta'e inni addunyaa laabdee gidiraa kan hundumaa akkuma inni arge isheenis immoo haadha addunyaa jedhamteetu guyyaa kanatti nuuf kennamteetti jechuudha. Kana boodas yeroo namoonni lamaan foonsaa fannoo irraatu buusanii kafanan isheenis itti naannofteetu ilma isheedhaaf boo'aa turte. Kan hundumaa wanta gootu hin qabdu waan ta'eedhaaf egaa ilmi ishee yeroo inni awwaalamus agarteetti awwaaltees wanta gootu hin qabdu deebiteetti jechuudha. Kana booda gooftaan keenya akka inni du'aa ka'u isheenis ni beetti. Ni beetta akka inni du'aa ka'u. Gooftaan keenya guyyaawwan 3 booda yeroo inni du'aa ka'u mucaa koo kaatee jechuudhaan mucaa koo kaatee ni beetti jechuudha. Dursitee wanta beektuudhaaf kaatee jechuudhaan gammachuudhaan mucaa ishee dhungatteetti jechuudha. Kan akkasii kana kitaabni qulqulluu irratti barreeffamee namoonni barbaadan isa dhugaa baay'ee gowwummaadha. Gooftaa keenya waa'ee haadha isaa kan jedhu haala kanaatiin kana goote kan jedhu duuka boonnu barreessuun hin barbaachisu kun. Maaliif gaddi haadhummaa namni akkasitti nama yoo jedhame kana hubachuu wanta danda'udha. Kan hubachuu kan dandeenye immoo nama jedhamuu hin danda'u jechuudha. Dubroo Maariyaam hamma kanaatti mucaa ishee wajjirraan turteetti. Erga kanaa boodas immoo du'aa ka'uusaa boodas Dubroo Maariyaam isuma wajjirraan turte addarraan baanee hanga du'aa ka'uusaatti isa wajjiraan turte yeroo jennu sanaa booda irraa ta'uu baate jechuu osoo hin taane namoonni baay'een Dubroo Maariyaam erga gooftaa keenya deessee booda isa wajjiraan hin turre kan jedhan yaada akkasii wanta qabaniidhaaf malee ishee yoomuu taanaan ilma ishee irraatu yeroo tokkoof iyyuu adda kan hin bayinidha. Yerichaa turuutu guyyuma har'aayyuu yeruma har'aa jechuudha. Dubroo Maariyaam mirga ilma ishee jirti. Kana gara fuulduraatti itti deebinee kan barannudha. Haala kanaatiin egaa haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam gooftaan keenya dhalachuu isaarraa ka'ee hanga ol ba'uusaatti haala kanaatiin isa wajjirraan kan turtedha jechuudha. Jireenyi ishee guutummaan gidiraadhaan kan darbine gara fuulduraatti ilaalla. Gara fuulduraatti jireenyi kan ishee hafu kun ammas gooftaan keenya olaa ba'u malee kan ishee amma taanaan gidiraan ishee biraatu hin hafu jechuudha. Yeroo hundumaa gidiraadhaan kan jiraachaa kan turte diiyaabiloos yeroo hundumaa ishee ari'achaa kan ture guyyaa tokkodhaaf boqonnaa osoo argatiin isa dhugaadha biyya lafaarraatu kan dabartedha haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaamiin. Isaan kun amma gooftaan keenya gara fannootti gara samiitti ol ba'utti kanneen jiran haala kanaatiin kan jiraachaa turtedha jechuudha.
Egaan kana booda Dubroo Maariyaamii akkuma mucaan ishee fannoo irratti kunoo ilma kee jedhee Yohaannisiin isheef kenne mana Yohaannisitti deemtee jechuudha. Yohaannis fudhateetu gara mana isaatti gale. Inni kun immoo Dubroo Maariyaam mana Yohaannisitti kan jedhu mata duree biraati. Kutaa ittaanuun barumsa keenyaan qabannee kan dhiyaannudha kan ta'u. Har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Eebbi kadhannaan gargaarsi haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hunduma keenya wajjirraan haa ta'u. Kutaa ittaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.